murtiin osoo isaanii ta'e waan inni dubbatu waan an dubbadhu waan nuti feenu dubbadhu waan nuti feenu hin dubbatini waan ja'amuu fi kana waan radhabanii fi arraan tana gartee akkaataa maqaa balleessii kana oofan malee osoo horiin kun jiraate biyya keessa seeraa jira silaasii galtee wanni kun ifaa fi bilisaan deemti nama keenyaaf wanni galuu qabu. Arras namni keenya gartee rileeshiniin uummata sanii wajji waan qabuuf fedhinnaa isaatii fi bu'aa mataa isaatiif jeetee uummata Harargee kana irratti ba'aa ta'uu barbaada. Nasima dhuguma san dubbatanii dhuga rabbitti hafan sigalee kanaafu fedhiin nam tokko anama mataa kiyyaaf ji'ee yooniin gartee waan uummata kiyya miidhu hin hojjedhu yookaan gartee election anjaartii arsirraa yoon qabadde yookaan wallaggarraa yoon qabadde maal qabadde waan kanaaf ji'ee dhuunfaa yookaan ifu haqa uummataa kanarra ciisuu hin qabu. Sigalee yookaan tuma hirmaatu hin qabne numa firaan dhiisa malee. Kanaafu akka ijoolleen teenya Harargee nuti uummanni Harargeedha wanta beekaa keenyarratti deemu jiru wanta gartee nama keenyarratti ija keenyarratti deemu jiru nuti inuu tokkotiin goone walii irratti bobba'u jirra malee sigalee yoo ta'e malee kanaafu wanti jiru ifaa fi waraqaarraa fuunee ilmaan dhalootiin duuba waa hunda baree namni of beekee an abaluu sigalee humna isaatii fi xiiloo isaa beekee nama sanitti yoo dabalame bareedaadha osoo of beeku sigalee akkasii kanaafu wanni dhoksisuus hin jirru nuti Harargeedha arras borus taanan qabaannus dhabnus Fokkotila keenyaan bareedina keenyaan wallaala keenyaan beekumsa keenya nuti Harargeedha of beeynee ofii taane of bira hundi namaa ta'uu qabna malee dhoksisuus hin qabnu kana booda Harargeen Harargeedha sigalee eenyutu keenyaan san booda ogeeffa Harargee bira hundi booda namaafis geenye jennee of beekuu qabna jabaa keenyas jabeeffatuu qabna beekaa keenyas jabeeffatuu qabna wallaala keenyas wannummaan feeti akka isaan beekan hundi ni beeyna wallaala waan tokko hin qabnu jiru garuu waa dhoksuuf irra dibaa fi fakkeeffachuutu haga ammaan tanaa Bilal beekumsa keenya fi wallaala keenya illee mooraalii dhoowwine sigalee ka isaanii nurratti waan ta'eef akkasii kanaafu kana booda murtii wanni jee Harargeen of bartee kana booda hundumaatu jettuu mana namaan oowwiftu ababaa tokko namaa kan jirtu giiftii fi jinjaangan hin jirtu of bartee waan san hunda dhiifti hagas qofaatu sigalee uummata kana guutuu oyyisiisee oofi wanni biraa tokko hin jiru. Sigalee wanni isaan keessan hin goone horiidhaan isa bituudhaaf sigalee inni gartee waa'ee Harargee yookaan maquma kana kan dhoowwine waan isaan insiif goona jedhanii teekistii osoo arraan tana silaa kanam tokkotti gabbaasee isin agarsiise an maal jedhee kan himuu hin danda'u dhuguma dubbachuudhaaf jechuudha wama akkanaa kana kagartee nama keenya beekumsa isaatis wallaala isaatis waa hundi isaatis arra namni tokko baduuma itti balleessa saniin gaafatamuu qaba malee badiin addunyaa fi hundi isaa gartee wanti jireenya dhuunfaatiin inni dabarsee as deemamuu barbaadamuu sanadni dur barbaadamuu hin qabu ture. Kanaan nama keenya sunti boobulee dummeessinaa maaliif jennaani akka leencaataa gidyaa osoo ittan barooda maaliif jennaa wayiifin isin hin jee miidiyaa kana ittuma barooda malee alaanaluun dummeessinaa. Ergaa jajjabduu dhaamtanii jirtan maaliif sheeka cidhaanii ta'e sheeka keenyaa miti. Sheekni gartee siin bool jira kanarra addaa qabdi jiru sheeka keenyaa miti. Walumaa galatti amma nama adda baafannee kallattii sanitti deemna. Hawaasni keenya wanni dhaabnuuf Oromoo kutaa biraa akka hin waraanne qaama rakkoo qabu yoo shimallis rakkoo qabaate shimallis rakkoo kana akka godhe qaama mootummaa shawaan uummata kanaati jennee shawaa because kabajaa hawaasni keenya Oromoo hundaaf qabu. Siffachaa kallattii sanitti deemna hin boo'ina akkasitti hubadhaa maaliif mala leencummaa agarsiisa galatooma. Harkarraa muruun gaarii. Qaama harkarraa muruun. Murtiidhaa hannaa mee yaada keessan dhaggeeffadhee ani jalqaba kaniin ol seeneewu na abbaa haqaa kajoo san kaasaa jiru agarraani wanta inni gaafateef ana deebii kana jee ol seenee gaafinan gaafadhe isaafillee ifa taatee jirte yaani natti fakkaata isinillee yaada babbareedaa haastanii haasoytanii nuti nama tokkorraas jibban qabnu anis ta'ee akka dhufatti nuti hoggaa jennee dubbannu yoo waa'ee kiyya dubbatu an bareedaa jechuun ati fokkotaa jechuu miti an gaarii jechuun ati hamaadha jechuu miti yoo an gaarii isin jee ati hamatti fudhatte sumaatu rakkoo qaba ammoo jecha hamaa namaan jettee jechaan nama dirtee arrabaan lafee nama murtee jecha gaarii afaan nagaa deebii namarraa eeganii sun abbuma santu dogoggoraadha. Kanaaf jecha namaan jeef namni firraa deebisaa ani jecha isaan yeroo hedduu irra deddeebi'anii jaan kana isinii ibsuudhaa fi Harargee jala dhokattee Harargee qawwee fudhadhu naaloli namni nan jeen hin jiru ammallee irra deebi'ee hin dubbadha.
ani harargee kabajumaa fi jaalala Murti isheetiin guutuu nuun jettu maal rakkoo qaba obboleessi guyyaa nama yaammatan nu yaammata maal rakkoo qaba ni dhufna yaa ni hin sodaatita ni jenne dhufna yoo rakkoon hin jiraatu jenne dhaboon irra guyyaa tokkoof duulanii harargeeti yaa Oromoo rakkoon qabu jechuu biyya taana ni harargee sodaatin. ni rakkadheen jenneen poshna godhaan jenneen naadir madhaan jenneen ani dhugaa jirtu waan hin dubbadhee fi amma fakkeenyaaf waraabessi horii gamtaan jiru tokko gizee nyaatu barbaade akkam godha leencilleen tokko keessaa kophatti baafata. Harargee jalatti mataan qabatini achi bahiini dura wanni godhamaa ture maali akka namni tokkolleen dhimma murtii guutuu hin dubbanne. Yaanni isaanii harargee qoqqoonnee jirra namni isaanii waliin dirmatu wal quban qabu waliin dubbatu rakkoo waliin qooddatu gosaaf gandaan qoonnee jirraadha yaanni sun immoo hin jiru haga fedhe yoo haga fedhe ifi waan fedhe waliin jee jecha namni biraa isaan jiru walii diinaa walii fi buloo wal godhee jiru hin barbaadu kun ifa wanni biraa wanni nan godheen jiru gandan maqaa yaamee irraa dubbadheen qabu isin hoggaa jennee dubbannu immoo namootuma asirra amma fakkeenyaaf isin hoggaan jee warri asirra jirtan kun abaloo jeetii yaamuu qabu ummata isin warri asirra jirtan kun hin jaa. Akkas namni 5-7 geenyaanu isin jaama waan ta'eef akkasitti kan nan dubbadhee dhimmi waan jecha guyyaa tokkicha yookaan immoo ani guyyaa saniif waan makiinaa san kaasee dubbadhee qofaa miti. Waa hedduutu deemaa ture. Ni yaadatta yoo ta'e ijoollee kaayiroo jirtu tana keessaa ijoolleen isaanii kaayiroo jirtu tuni bara kana guutuu achi taa'ee haga biyyatti shirameeqa. Mikaa'ina keeyyaratti haqindeessaa ture mucaa kiloraaksii dhugusan faadha irra deddeebi'eetiin dubbachaa ture idallee sunillee ni hayyee waan kanaa wal qabatu alaaf keessaa bikka maraan natti deddeebi'anii ni callisanii dubbadu baraan nama hundaaf deebis hin kennu bakka garii qofatti hin dubbadha malee nama hundaa deebii hin kennu ani harargeen jalatti dhokadheen qabu harargeen jaaladhanan kabaja nan rakkadheen jenneen geemiin taphachaa guyyaa tokkoof gadi ba'een jenneen. Agartee nama miidiyaa hawaasa irraa galii harkatee jiraatu miti dalagadheetiin jiraadha biyya keessan jira gibiraan kafalaa zeegaa biyya kanaati nama Oromooti dhalataa harargeeti sigaleemi kanaafuu nama dhokatee deemuu miti nama laayif irratti bakka jiruu fi guyyaadhaan agartaniidha karaa deemaa achi dhaabbata so kijiba gareen ifumaa wal ultu agartee kijiba meekaappii dibdee walitti kijibdu ifumaa walitti haa kijibdu kana barbaadee dhufe an abbaa barbaade saniif gahaadha sigaleemi maraataan isaaniitiif isa karaamiin isaanii akka aboloon jiru biyyaalaa tana deemee achii waan barbaade gataa soo hundi isaan gaafa nama isaan hin barbaanne tokko namni isaanii arrabsu yookaan tuqu namni sun isaan bakka hin bu'u. Gaafa kun asii deebi'ee achi deebise immoo isaan bakka bu'a. Sigaleemi fakkeenya dhiyoo tana dubbii takkaan isinii kaasaa osfaanaa bara kana qophaa'e irratti garee diree dhawaattu moo inni yaadatta yoo ta'e kawaachaa kaaselleen wanni sun ni ukkaamamte hin dubbatamne irraan haasaamne miidiyaa kanarratti namni hundi ukkaamsanii bira dabran irra dibanii jechuudha. Maaliif wanni sun ta'e jeetiin nama guddaa tokko wajjin haasawe hay atin beeytu akkana bareedinaan je sunis numan qabadhe waa hedduu takkanaa fi dinaalis qubuma qaba waan kana. Bayyanachuun nama keenya nama biraa ni miidha jechuu miti. Harargeen tokkoomtee jechuun nama biraa miiti jechuu miti. Harargeen jabaattee jechuun nama biraa miiti jechuu miti. Akkasitti akka hubatan barbaanna. Jibba tokkoof illee hin qabnu. Nama kutaa addatti arrabsinus hin qabnu. Gosa addatti arrabsinus hin qabnu. Ofuma keenyaa fi balleessuun walii lollee tollu walii tollee gaafa hammaattuu bira dhaabbannee bakka rakkoon jirtu sagalee taanee agartee wal quba qabaannee si deemna jechuun immoo nama biraa miidhuudhaa miti akkasitti akka hubatan barbaanna. Ani ammas gandaan walloleen hin qabu. Namni hundi ganda irraa dhufe qaba waan ta'eef namni sun gaafa ganda tokkorraa namni natti xiyyeeffate gaafa ganda tokkorraa ta'u sigalee isaan kun ja'ameeti yaamama. Akkasitti yaamee ala kutaa biraa kan yaamee akkas goona magaalaa keessa bobbee gala nama itti binnee akkana goona waan isaan naaseen diinaa olne beeka sagaleen hundi sabida jettee qofa qaba. Ani immoo har'aa miti waggaa meeqa durallee waa meeqa kan isaanitti haasa'aa jiran guyyaa tokkoof bakkaan jirurraa kanatti wanni ijeen beeku dalagaatiyya niin socho'aa bobbeetiin gala hakeeziin irraa qabu dhufee dhuunfaan na gaafata osuma immoo namni maallaqa laalame dubbiin namni isaanii wallaalallee gad dubbate akka dubbii waahii
samirraa gabbuutetti ilaalamuu isiidha. Xiqqaa guddaan isaanii osoo dubbii sana dambaafatin anaan hattu jaa kun maal garsiisa laalame. Osoo dubbii sana dambaafatin xiqqaa fi guddaan isaanii gizee nama tokko irratti wanni jiru dhimmichi waa dhimma san qofaa miti jaamee adda Garee shiraa wal jaaruu garsiisa. Yes. Kanuma kaleessa viidiyoo tokko yoon isin garsiise kanuma kalee guyyaa jalqaba waa'ee makiinaa sun ka'e. Amma mucaan abdii culullee eenyu culullee jaaniin tokko isaatu jalqaba viidiyoo waraabe. Yaa ummata isiniin garsiisallee wallaahi laazim isaantu eegalee makiinaa tanii dhaggeeffanne. As deebi'ee kana arrabsoo eenyu ati maa seentadha waa'ee keenya keessaa beeke. Sigaleemi siyaasa isaanii yoon deeggarre nama isaanii yoon deeggarre karaa isaaniirra yoon deemne sammuu isaaniitiin yoo yaanne somba isaaniitiin yoo hafuuran baafanne ati namaa miti oromummas hin qabdu islaamummas hin qabdu namummas hin qabdu akkasitti yaada namni keenya akkasitti sirrii miti Harargeen nin jaaladha nin kabaja keessaa hin dhaadhe balleessona lolan tolu naaf tolanii kanarraa kaafi wanta kan isaan rakkisanii hin beeku rakkisu ganallee takkaa fuuldura dhaabbadhee hin beeku nama keenya hamaa fi wallaalaa fi kadoggoran isaanii wajjin duulullee guyyaa tokko deebisaa kanneef hin beeku ani kana murtiidha magaalaa Finfinnee keessan jira waan takkaaf yaaddina abbaan manarraa qabu kana arrabsuu barbaaduuf an abbaan deebii deebisuuf nin beekaa galatooma isin jechuun barbaada. Galatoo murtii. Hayyee galatoo diinaa olmeetti fufee komentii hedduuti barraa jira. Niin dubbadda moo kamii yoo caraanaa kanatti niin dubbaddaa yookaan niin dhaabbadha. Dubbaddu siif kan dubbaddu itti fufee. Dubbaddu ayyaa si booda eeggannaa. Dhiifama komentii jalatti waan dubbadhu naan jechaa jiraniif malee du'anillee isin dura dubbachuun feene. Waa'ee galtii maakii fi Hamzaa Hajii sanii wanti dubbachaa komentii jalatti gaafachaa jiran. Dhageeffadhaa isiniif himaa. Michoo reefu sin agarsiisetuun eega duute baatii takkaa fi torbaan lama diriiraa san keessatti. Rasaasa liyyoo naannoo Somaaleetiin. Namni michoo san gartee akkasitti ajjeefamuu si hin dhageen tokko nama hin jiru. Faranjiinuu dhageesseeraa dubbachaa jirti. Garuu keessaan itti dhaqeetiin jettu obboleettiin maakii fi Hamzaa Hajiitti boo'ee na jalaa dubbachuu idanii akkaan wanta kan ilaalanii. Gartee kan waan akkanaa kadhaleetu taate isni galee namni sadarkaa tanaan isii ichiingee nuyi malee warra isin himatu sanii miti. Hamzaa Hajiitis gartee soddaadha malee manni maal ta'e niin jira. Ni jirta dabbaa irratti siin deebite jeetiin achi duuba deebi'e qoy siin achitti guddaa. Hamzaa Hajiitis soddaadha malee bakki irraa dhalate hawaasni bakka taraan isa ga'e hawaasuma kana. Obboleettii isaa gartee rasaasni liyyoo naannoo Somaalee mataa facaasaniif sagalee ta'uu dhabee turee obboleettiin keessaan itti dheetee kan itti dubbaddellee ni dubbachuu idee waa'ee nama dhuunfaa haasawaa tureetti waa'ee Hadiir Martuu dirqama bakka yoo keessaa dhufte malee hawaasa keetiif hin daleetu ani eenyu waan akka fadheedha. Kasaa 24 taa'ee rakkoo haasaa haasoo kun kan namni hundi komentii jalatti diinaa ol galatoomi diinaa ol lubbuu teenya irraa waan nu keessa jiru dubbattee eenyu naa kafalu jira. Yoo nu kafalan takka yoo bo'aatti harkan namni laakiitti harkan namni rakkoo hawaasa keenyaa dubbachuu hin qabnu. Moo wanti dubbannu san yoo laayikii fi wanta nun argamsiisnee dubbachuu hin qabnu dandaadha abbaan fedhe kafaaraa ta'u. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Laali dabbaali baguma gaffachaanii amma nama vaalii okkotee gurra hin qabnetti gurra godhanii haasa'uun xiqqoo vaalii keenya gabbuusee jira ammaa xiqqoo natti hin tolle. Hamzaa si qaama waliin turree hubannaa fi barnoota qabu. Xiqqoo vaalii keenya gabbuusee jira ammaa. Kanaaf jaratee nama siree dabbara kan jeeti mana keessatti kan deddeebiin kaajaa waan kan tuqin. Okay. Taaptaa fi bisheeriin jiru guys taaptaa godha godha. Hamzaalleen dhufee jira yeroo takka abdii yeroo takka. Hamzaalleen dhufee jira wanni diinaa olamma kaasaa jiru kuni Hamzaallee ilaallata. Mee uummata keenya taaptaa fi godha godha bisheer taaptaa godha.
shabakan sirriitti jira rakkoomiti. Anaatu laaqee rakkoomiti. Caala nama olti akkasuma dira ni qabda. Dachaa siinii itti fufa. Dinaa walitti fufa yaada kan kee. nama gartee wanta qofa naqee ala lama laalitti naqee inna akkasii waa'ee saniiti jechuun waan kana ammoo waa'ee nan dubbadhu osoo hin ta'in waan obboleettiin afaan siitiin dubbatteen dubbachaa jira malee mataa kiyyatti Hamzaa fi Maakii irraa dhimma hin qabu waa takka illee garuu waan micoon jette san tanii nan jeetan osoo hin ta'in Oromiyaa State Media jira dhaqee abbaan fedheewu achirraa adda baafachuu ni danda'a jechuun ammarraa kaasee yoo barbaachisaa ta'e Facebook irratti laayivii dabarsee hin jira amma kun isaanii. Bagana gaya anu fte Hamzah je tileni tabira Baliu gabuzu gari miti ya ma Hamzah ni maki yodu bane baliu awasa kenya gabuzu ne jama me koy me ana dina ol ma dagge fadda gisa dina ol mal jette Hamzah mal idette ana miti baramza khiya obboleeti mi on rawore gamteeti tu isini machaa ture media irratti khalees yeroon interview godhu akkana akkanattiin dubbadhee Hamzaallee gartee keessaanitti dhaqee dhimma kanatti himnaani Hamzaalleen sagalee xiyyeessan laalee callisee micootan taniin gadda difama foto kana kas warningi dhufa caasa difama dabbal background kana bu'a kasa kan na video wanni nama fida me akin jeeti midiyoon isaan Hamzaa wal qunnamtee isaan itti ergitee isaan dubbistee gaafattee TikTok irraa ni dubbiseet. Video jira bara waan nanga fadhee miti bara video jira. Video irraa laaltee atillee naguu dandeessu. Jechi kiyya amma fakkeenya ati qoy aga warri kaan mi'uut godhaa dhiifama wajjin gawaan kana seerumaa walii deebisnee wal bira qunna. TikTok kana namni fireendummaa walitti hin qabne yoo sitti erge waasnee agartaati. Ati amma TikTok keenyaa qabdaa miree TikTok. Maybe heddumina namarraa kaka'e arguun dandeessu isiin ammoo harkee jiraatti. Way ajaa'iba ammoo. Antakuma video jira dhimma kana gabbee namoonni biyya keessa jirtan maaliif miciyyoo tana calliftanuu ji'atu agartee turte dhuftee tokko komantii goote Facebook irratti waan ammoo waan gara sagalee namaa ta'uuf minaamin kana tajoollee Liibiyaa jirtu san qofa namni hedduun natti ergee jalaa calliseera san dhimma Liibiyaa nama beekaa yaa'u nama waan kana keessatti achi dhiibatu wilillee sagaleen ta'uu nama amma achi jiruufillee sagaleen ta'uu jeetiin didee dhiise waan kana maaliif beektaa irra guddaan ijoollee Liibiyaa jirtu namoota asin nu biraa yaa'e nama asitti kaayiroo tana keessa taa'ee hiyyaa'inaa jennaan baasa guurratee amma kunoo inni hin baasii jaan kaas keessa jiru kun ni beekaa abiyyoon ni beekaa ijoolleen as keessa yaa'ate irra guddaan ijoollee kaayirooti ijoolleen tun osoo as keessa jiruu bareedduu diddee yaate sanii sagalee ta'uu didi'an ambulilleen ta'uu san anamma dhimma kanarratti dhimma miciyyoo kanarratti namni dhufee keessaan na dubbisees hin jiru fi xiyyaafin barbaaddadhee suuraa isii furadhee gabbayee Facebook irratti maxxanse turuu dhabee san hawaasni biyya keessa jiru yoon tun kararratti makiinaan dhooyitee miti miciyyoo namni rasaasaan dha'e namni hundi ni beeka hadi Khadiir Johaar ni beeka namni hundi maa callis nama ifii xiyyaa barbaaddatee suuraa isii fuudhee poosti godheedha aanne waan irratti naqa qabatan takkallee hin qaban miidiyaa kana gubbatti kanuma siin jechuu barbaada waan biraa yoo jiraate okay Hamzaa galatoomi atis namni innis yaaduma isirraa fuudhee gara na fiduu danda'e walumaa galatti gaa obboleeyyan kiyya duraan dursee warri as jirtanis warri nu jala jirtanis assalaamu alaykum isinin jecha akkuma obboleettii teenya nasiyaa rabbii rahmataa godhuu fi waraana naannoo shan yookaan humna liyyuu haayilii poolisiin dhoomteen dubbachaa turre jidduutti lafa kaa'amee ture namoonni akka quba qabdan jeetii yaada dhimma kana bulchiinsi diree dhawaa fudhatee waan kana anaatu dhimma kana jala deemnee nuti fixaa jechuudhaani kantiibaa Khadiir Johaar irratti dhiifnee turre nuti amma gareen hanga takka dhimma saniif dhiifnee turre isa irratti abdii godhannee waan kana jala deemnee waan isa irratti abdannee dhiifnee nuti ani yeroo waan kana maxxansaa ture taatee yeroo isaa irraa eegalee jechuudha viidiyoo maxxanseetiin ture dinaa ol ana obsaa irratti waaniyaa nabeetee jetii kumaafaan okay dubbadhu okay manni dabbaal kun yeroo lama nu gaffacaasee murtii guutuu mana banee jira dabbaal akka mi'oo cidhe ayyoo makeetiin hundi bakkuma takka uumaantan ammaas nu facaasa pure connection jee deddeebi'u jira dabbaal
Iko Dinaol. Dabbal dalagaara jirta moo kami? Nu facaasa. Dabbal dalagaara jiran siya. Bilbila biyyi keessa. Oh dalagaara jiran siya. Tole fayyaa. ammas manni